salphaadha luka keessa kaatanii keessaa bahuu yoo taate salphaadha. Ginammoo heerumanii jiraachuun hedduu ulfaatti. Hedduu gadi ilaallachuu si barbaachisa. Welcome lubbuu. Gadi ilaallachuu. Naa ta'a naaf hin ta'u jechuu. Abbaa ilmootiyyaa ta'a. Haadha ilmootiyyaa taati. Ishiin tun ta'a akkam. Heerumee hiikuun fuudhee hiikuun faayidaa naa qaba. Yookaan ammoo heerumtee bahuun isii faayidaa naa qaba. Eegalee heerumee bahuun faayidaa naa qaba. Dhandhamanii bayuu rakkoon qabu bara. Dhandhamanii ilaalanii ilmoota akka irraa fuudhanii biraa kutuu rakkoon qabu bara. Maasaba አለበት ይሆናል አይሆንም ይሄ ትዳር ነው አዳር አይደለም ቡልቲ በረንዳ ነማለ ቡልቴ ደሙ እንደንዴት ግን አሞ ጋፋ ቡልቱ ኢምቡላ ጋፋ የቱ ሀንጋ ቦሩት ያዱ ሲበርባችስ እውቀት ያስፈልጋል ይራችሁን በርባችስ ዮካ ቢፈ ቀባቴ ብቻ ዳፍ ቁመቲ ቀባቴ ብቻ ዮካ ቁመቲ ቀባቴ ብቻ ዳፊ ቡልቲ ዳፍኒ ታ እንጀም ቁመቲ ቀባ በሬዳዳ kanas bulti hinta yookaan ammoo qumati qabdii bareedduudha mallaqa qabdii zariin isii haftaamiidha bultiifni taatiin jedhamu. Haadha ilmoo teetii ta'uu qabdi irraa du'uu dandeetta ilmoo dhalchite rakkachuu dandeetta. Hidhaa waggaa guutuu si faraduu danda'a waggaa 10 si faraduu danda'a. Ilmoo garaa qabdu san yookaan ammoo ilmoo harkaa lafaa qabdu sanii fi haadhaa fi abbaa obboleessa ardaa ta'uu qabdi akkasii sallaaluu qabda jechuudha. Malee amma tokkoyi Facebookii viidiyoo argeessila. Haati suudii deemtee birrii dhoggattee kennaan qaaraa darzana tokko bitee ilmoo afaanitti cuquqaala caccabsee ilmoo jalaa socho'uu hin dandeenye kan jalaa ka'uu hin dandeenye kan jalaa cisiquu hin dandeenye kan na dhukkubsee na gube jechuu hin dandeenye taa'ee ilmoon achitti jedhee qoqqifata ilmoon. Haati zambii haadhaa maaltu ilmoodhaan gahe meena him. Zambii haadha maaltu ilmoon gahe dantaa deemteetiin birrina dhoggattee miti zambii haadha sanii ilmoon maaltu gahe rabbi karaa ilmoo kanaatiin na dabarsuu hin danda'an. Qaaraa kana akkan akka kartafee addaan dhodhoosee qaaraa kana ilmoo kanatti xuquqaala akkanatti ilmoo kanatti qaaraa kana akkana addaan baqasee facacca godhee qaaraa kana akkana dha'a godhee addaan ilmoo kana afaanitti jechuudha. Daa'ima afaan isaa kun hundi dhiiga yaase yaaduu qabda. Ammoo dubartiin ammoo gaafa dhaltanii waa lafa buuftan ilmoo keessan hudduu keessanis suuqadhaa akka kan gaaruudha garaa keessa kaadhaa. Inshaallah udoo aalima masgida lallaba abbaan isaa ta'eetiin jedhe haga haadhaa sannuman gahuuf. Wallahi qumaantaa dhalte hudduu keessa suuqadhu rabbi garaa si kaa'e. Kaabbaa qaboo dhalte kaabbaa qabu san abbaa qaba jetteetiin hin dhiisin hudduu keessa kaadhu. Wallahi hin akkasii abadan. Aalima masgida keessa lallabu haa ta'u ilmooti abbatti nu mangatu. Aalima masgida keessa lallabu. Gisee ilmoo rafiftaniitiin jettamee bakka hojii wayii taa'amee akkanuma hojjedha dalagaa wal ilmoo rafaa jirti. Eenyu turre ilmoo tana fiigee dhaqee laala. Hay maal ta'e hirriba irraa hagana ture eenyu jedhame. Mee wal madaalaa mee zim jedhaati manuma mana keessanitti. Gisee inni osoo siifisa teettee booyaa jirtu ilmoon boote eenyu turifata. Mee wal madaalaa hagatti basan wal caaltanii jechuudha. Hagatti basan. Maaliif beekanne habibtitiya ji'a 9 guutuu situ waliin ittane ji'a 9 guutuu situ waliin ayyadaa ture. Maaliif beek waan daqiiqaa takkatti irraa uttaalte san akka tafaatitti miira sakandii takkaati inni miira sakandii takkaa irratti irraa uttaalte wanni irraa uttaalte ilmoo taate sun jechuudha. Miira sakandii takkaa fitfiti sa'aat morma lukkuu gisee muraan kitanii lukkuu gisee morma isirraa darbitee jettu. Hanga lubbuun keessa baatu fit kutta jechuudha. Miirri isaa sun ka daqiiqaa takkatti irraa bahee sun daqiiqaa takka irraa bahee achi ol kaanaa waan godhayyuu hiyyata osoo gaafatteeti. Wallaan beeku siin jedha. Mee gaafadhu mee maalirra ture lubbuu jedhiiti. Gisee siree ol kaatan mee maalirra ture hin beeku waan takka hin beeku. Ati isa sokondii sadin jennee. Min sekondi sadia bibi. Mira daqiiqa takka bicha yellem hinjiru takka miran qabu miiruma takka yoo laaltee tinyette jechuudha. Achii ka'ee
gisee algaarra gabbuute maal goone yoo jetteetiin ni settiin ati sa'aatii garaan kan kee ji'a takkatti si hafe san irraa qabdee osoo qeeqifattu hanga inni bulii 90 yookaan ji'a 4 gahee garaa keessa lubbuu si godhatuutitti ji'a sadii miti ji'a sadii moo 4 garaa keessa lubbuu godhate ji'a 4 na fakkaata ji'a 4 hanga inni garaa keessa lubbuu godhatee xiqqoo waa dhaabatuutitti shunkurtii si jibbisiisa. Shunkurtii ollaa irraa muran ati si qeeqifatta. Ilaalka makaraati keessa dabartu. Achi ka'ee ji'a 4 booda dadhabbiin jira, si laaffisuun jira, maal jechuun jira. Hanga ji'a 8 ammallee ji'a 4 hafaan ati boqonnaan qabdu jechuudha. Ji'a 4 siyaaf illee boqonnaan qabdu. Inni ningi waan takka quban qabu. Sanumaa simaa akkasi qeeqifattu gara galtu galadda ciisaa jiraatte simatti harkifata. Simatti harkifata. Maal godhadhe isaaf illee lubbuudha. Giddiidha. Tabiraa yoo hin qabaatini farakko. Ka olii gadi deddeemu fa yoon ta'ini rakkoodha. Yoo ka olii gadi waa tol jedhu kan ta'ini rakkoo. Garri dhaqee waa onna jedhu hin jiru. Chikkirru wallaahi billaahi. Kanaafuyyuu ilmoo kan keetiif simatu haadha hudduu keessa suuqadhu wallaahi billaahi. Gaafa su'uudii deemtu ilmoo tantee ummaa ta'e bira kaa'i fuudhi. Ummaa tantee bira kaadhu. Akka tasaa taatanii gaafa walloltan inni kushiina fidee ilmoo xabbasee nyaata. Diqqoo ati finni wallollaan ilmoo kushiina fidee xabbasee nyaata. Nama jirti dhiirri gaariin illee. Wallaahi dhiirri gaariin illee nama jirti. Anamma abdii muktaar tokko ni yeroo argu asitti haadha jetta malee abban jettu. Wallaahi billaahi haadha jetta malee abban jettu. Asin dura abdii maaf hin fuutu jennaani. Waggaa 2 akkasan akkanaaf deemnan. Abdii maaf hin fuutun jedheen. Wallaahi billaahi maaf hin fuutu bakka fuudhi gahee am jechuun ati ilma dhiiraati fuudhi jennaani. Ilmoon kiyya jedhe. Biyaansi yoo isin kamiitu ta'e yookaan isin kadhooftu ta'e yookaan kabeelisu ta'e abbii beelahee hanganaan jedhu gahutti hin fuudhu jedhe. Beelahee yookaan ammoo gisee isin dhoofteetiin jette na dhooftee bar yookaan akkana naan jettee bar hanga inni jedhee himachuu gahutti haadhara na himatu dhugaa na himatu hanga inni sadarkaa inni himachuu gahuutitti ani hin fuudhu jedhe jaartee biraa yoo shaqqalellee akkanumaa shaqqala malee. Akkas abbaa ilmoo jechuun. Jeneraal Hussein Osamataan haasa'uutaan haasa'aa lubbuu kiyya baga rabbi si jiise kaa. Baga rabbi si jiise eegsiin kiyya tokkollee hin fuudhe jedhamoo hin du'e jedhama hin du'e. Jeneraal Hussein. Ani eegsiin tiyya jechuudha warri fuudhan warri naan adda bayan ni du'an jedha malee ni fuudhan hin jedhu. Baga duute obboleessa kiyya. Osoo an taa'ee isa eegu ababaa asii fudheetiini Saudi Arabiyaatti erge. Kanaafuu nama hin du'e jedha malee hin fuudhan jedhu baga duutee sin jedha bibi. Maal godhuuf gastii natti ergatta inshaallah madaama natti kakkaasuu maanna hoquuf gastii ergatta waan namman gastii ati ergattuuf. Wallahi. Donqoroon tokko asiin dura waggaa 2 dura Awurooppaa kanatti fuudhe. Wal dhiifne wal janne kaane wal dhiifne fuudhe. Waraqaa barreessee natti erge addee beluu kabajamtoota maamiltoota kennaa addee beluu ebeluutii fi ebeluu guyyaa akkanaa kana wal fuudhuu deemanii wal argufuu deemanii waamichi kenna ka kabajaa si haa gahuu naan jedhe. Ana taasii Awurooppaa sargi haadha ufmoo ufaafanniftu fooqirraa ufaa darbitu jechaafi. Hai na ajaa'iba bar. Ini galee jedhee natti erge laalee jechuudha. Baga guyyaa du'a keetiitiin si gahee jedheen wallahi billahi akkas jedheen baga guyyaa du'a keetiitiin si gahee jedheen akkuma kunoo kanaan jedhe jechuudha. Eegsiin tiyya hundi isaanii jechuudha. Gaafa guyyaa gaa'ela keessanii wanni natti ergitaniif hin jirtan baga guyyaa du'aatiin isin gahee jechuudha. Dari Safi aman kingi da kunille sanduka ruza. Safi aman kingi ma Safi aman kingi gol. Dal faso. Fuudhanii ka'anii maal godhuuf safara kiyya fiffiigan. Isiniif hin taane bakki dhattan.
Amee jeneraal fuutee miti. Maal godhu safara kiyya fiffiidda siif hin taane bakki hidhatte obboleessa kiyya. Isiniif yoo hin taane naaf hin taane jedha. Hin jijjiirra rakkoon qabu. Fuudhee ka'eetuma walumaan ladda kiyya fiffiiguun maal inni? Inshaallah uffattee ladda kiyya fiffiiguu miti osoo quumtaadhaan ladda kiyya fiffiidde. Quumtaadhaan osoo ladda kiyya fiffiidde jaarsi namaa natti hin shattatu. Keessattuu ka ana dhiisee deeme. Ka ana dhiisee deeme natti hin shattatu. Waalleen ciggattee adurreen lafaa fuuti. Takka waan namaa lafaa fuudhee hin beeku alhamdulillah. Rabbii kiyya galanni haa ga'u. Takka waan namaa lafaa fuudhee hin beeku. Maanurra deemta rabbii kee sodaadhuti maal haasa'ittisii? Viidiyoo natti hin bayyoo rabbiin sodaatti. Viidiyoo sitti hin bahu dhageeffadhu dhagee. Taa'ii haasa'e natti hin bahin viidiyoo. Wanni si ladda Akka soddaa dheessanis si dheessa. Maal jechuu? Natti hin bahin viidiyoo natti hin bahin jeneraal viidiyoo natti hin bahin. Meeqoo hin haasofnaati waan ansiin jedhu dhagaye. Jeneraal viidiyoo natti hin bahin. Viidiyoo bareetii takka bayyaachi hin deebi'uuti dhageeffadhu. Viidiyoo cufadhu haasa'i. Haasa'i akkanuma na laalaa haasa'i waan haasa'uu qabdu. Nama 1,100 jirtan kun fooloo na godhaa yuutuubii. Viidiyoo cufadhu natti haasa'i. Natti cufadhu viidiyoo na bahan. Eshi fooloo godhaa jedhiin ka fooloo na haa godhanii sirraa cufaa. Fooloo godhaa. Haasa'i. Baga guyyaa du'a keetiitiin si gahee. Baga rabbiin. Astaghfirullah alazim. Afaanuma toli. Farra toli farra si'aa tolchuu rabbii. Wannumaan farra la tolchuuf hin jiru farra maan naa tolchitee